waaqayyo kajje kadhannaa kee guyyaa rakkinaa dhaga'eera. Harka kee achi ol kaasi. Guyyaarraa isatti rakkatteetti mantee waaqayyo dhaga'eera. Namni yeroo ammaa kadhannaa attamee kadhataa jira. Eebba bichaa kadhatte eebbifamtee duute. Eebbarraa bichaa miti kadhannaan eebbifamanii hafu. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessa qabeenyaan kan koo ta'e yoo du'e maal gatii qabama? Allaattiin nyaate. Kiristaanaaf karaa lamatu jira. Tokko kiristaana bichaan hojii addunyaati. የአንድ አካባቢ አይደለም ወይም የአንድ ከተማ አይደለም። ኢየሱስ አከዘ እናንተ ጀድ እስኒ ጀድ ኢፈብየ ለፋት አሜን ጀቱ ይከታ ኢፈብየ ለፋት ጀቹ ማል ጀቹራ አዱኛ ሁንዱማ ከንገሰን ጀቹ ምን ክርስቲያን ፈከኛፍ ሐዋሽን ከሰ ጅራ ቢሻንሳ ኢብሳንሳ ከተማ ከነ ጅራ ሞጆ ጅራ ኤሰ ጅራ ዋው የተኛው አንድ ቦታ ነው። አምፑሉ ግን ብዙ ቤት አለ። ክርስቲያን ማለት እንደዚህ ነው። ከከና ሀገር ሲሲ ሆጂ ከትን ከነቦድ በካውንድ ባተርገምታ ደልደለ ከሰን ገልታ ፍቀቱም ቤት ተነርካ ቤተ መንግስትን ገልታ ሐዋሳ ከሰን ገልታ ኤባ ከሰን ፍላ አሜን ጀሪካት ኩን አተሚት ተርገመና ጀተን ጉያ ረኪና ከረቾ ደንደኝ ነምኒ ጉያ ረኪና አረፉ ከረቾ ደደበ ዮ ዱኩምሰተ እንፈዩ ዮ ቆቴኔ ፈሙ ዮ ጀተ ብረንገው መጫፋ ባፈዳ አከዘና ፋርፈና ሶዶም ይሸን ለኮተኩ ዋቀዮ አቲ ወረና ሞርማኒ ሞርሚ ወረና ሎሊ ጋቸናፍ ሜሎላ ፍረዱቲ አነሲ ገርጋራ ጀዲ ከይ ወረ አን ያሪያተን ኤቦዳፍ ገጃሳሉ ቅበተኒ አነቱ ሲገርጋራ ጀዲ አነቱ ዱበን ጀዲ ማልጎዲ የሮ ቶኮ ናምኒ inni dhagaa sitti darbatus waanuma beeku godhe inni kalameela darbatus waanuma beeku godhe abbaa waanuma beeku godhe inka waaqayyo waan beeku godhe sun ta'e waan ati barbaaddu siif godha macaafarra jira innatan waan kadhattan hin argattu waan kadhatte irraa kaasee mana keetti argatteet warra na mormani mormi warra na ariyatan ariyad anasi gargaara jedhii kai harka kee achi ol kaasi warra si mormani ni morma warra si ariyata hin ariyata anasi gargaara jedhee siif kaawaqash sagalee keessan baasa na gargaaruuf waaqayyo hin kaa jedhaayaat galgalaaf ganama kaniitu naa ka'e kan jettu abbaa kee kan dhiifte haadha kee kan dhiifte goddonnaa kee kan dhiifte fira kee kan dhiifte lammii kee kan dhiifte waaqayyo tarka kee kan kennite siifan kaa jedhe waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa waan sadiitu jira waan sadan sittanii ati kayiti dhageessu raajii hoyyaa bitatta niitii fuuta makiina argatta ati birri qabannaa dhiifta kan dhamnaan teessa malee ani waan tokko sittima gooftaa argatta ulfina argatta hin tajaajilta samaa itti galta hin barbaadda tajaajilaa sirrii harka kee achi ol baasi maqaa gooftaa yesuusi wangeelli mana keetti galee jawwee sirraa lafa na dhawu sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase qaalullaakee fawwasaachuu kama karaa hullu aadaanaachuu timbiitullaakee aylim qaalullaakee ilaal qaaluusti timbiitaalle kadhannaan guyyaa rakkina lammaffaa ni beektaati xalaata ofii moo rakkattee jilbeenfattaa rukutteen jilbeenfattu rakkattee jilbeenfattaa isa rakkisu moota rakkadhee jilbeenfadheen jedha isa rakkisu moo'edha maal taatee jilbeenfattee guyyaarraa kaase waaqattime deebii argatta roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 5 baasi warra gammadanii wajjin gammadaa warra bo'anii wajjis bo'aa waa'ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa isin ol qabuu yaadina warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu bara nu ogeessota jettanii ogummaa keessaniin olof qabuu yaadina warra gad deebi'anii wajjin jiraachuu bara nu ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatina nu ogeessota jettanii ogummaa keessan of bichaadhaaf hin godhatina irra deebi'u shemma of tuulummaan dibata balleessa nama cinaa kee jiru of tuulummaan kee dibata kee balleessani gad of deebisi akka yesuusitti xalaata kee moo barbaadda rakkina kee waaqayyotti agarsiisi annaan kan argachuudhaaf kadhadheen ture jetteen saamu'eelitti agarsiifte argachuudhaaf yoo kadhanne
agarsiisuudhaaf fira dhufa. Firri kee barana hin dhufa. Ameen jedhikaati. Maatiyoos 26 lakkoofsa 59. Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu goobiddeen keenya irraa nuuf kenni yakkaa keenya nu dhiisi nus kennu akkuma dhiifnu qoramatti nu gashin hamaan oshi malee mootummaan kan keetoo humnis galannis bara baraan jedhaa kadhadhaa jedha. Yesuus Kiristoos kadhannaa keessa dhossaa Waaqayyo si dhaga'u. Cubbuun godhe nan balleesse naa dhiisi. Samaa'i kana kan banu diroonii miti. Kadhadhuu siif hin kennamaa wanti fedha kee. Itti agarsiisi sii guutaa hir'uu kiisii kee. Cal jedhee si biraan darbuu yakka namaatti. Innoo gaalfata keenyaatu sii deebisaati. Diddami jaala koo 59 maal jedha Maatiyoos? Ani abbaa kooti dhageessifachuu hin danda'u sitti fakkaataare. Ani abbaa koo Yesuus Kiristoos utuma waa kana fudhatani. Ani abbaa koo dhageessifachuu hin danda'u sitti fakkaataare. Innoo ammuma ergamoota duula 12 irra caalaan iyyuu anaaf in erga ture. Innoo ergamoota waaqarraa hin fudhattuuf narka. Nan dhageessifadha ergamoota naaf erga. Yemakaraa gizee ጸሎት እኮ ነው. Silaa immoo akkas ta'uun akka isa irra jiru kan dubbatan caaffanni qulqullaa'uun attamitti raawwatamuure jedheen. Yeroodhuma sanatti Yesuus tuuta sanaan immoo akka warra saamtuu qabuudhaaf Yaalbaal billaadhaaf bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufa darba mana qulqullummaa keessa taa'ee barsiisaa ture. Isin immoo ana hin qabne. Amma garuu caaffanni raajotaa akka raawwatamuuniif kun hundinuu ta'e jedhe. Yommus bartoonni hundinuu harka yoo ta'u asitti ba Yesuus guyyaan barsiise nan qabne guyyaan miraakilii godhe nan qabne amma na qabuu keessaniif abbaan koo waan isin dhageenya sitti fakkaataare waan isin naqabdaniif afaan raajotaa macaafni qulqulluun akka raawwatuuf ta'e. Ameen jedhaa yaa kaati. Abbaan koo na dhaga'uu dadhabee miti dubbiitu raawwatamaa jira. Yesuus kadhateera beeka. Yoo fedha kee ta'e narra dabarsii yennaan nooyidhi. Hindaa'uun ati mimmaan booste inni dhiiga bo'e. Naa deebi'eera ergaan koo kan jettu iyyiti halleluuyaa dhime. Kadhannaan kee deebisiif argateera. Guyyaadhaa kaasee hamma rakkatteerra hamma jiraattutu caala. Meeraa jibrat raja hamma rakkadheerra jira. Hamma jiraadhutu caalaidha. Warra naan mormanii mormi warra lolan loli gaachanaaf mi'a gajaraa fudhadhu anas gargaara jedhii ka'ii jedhe. Yesuus maal jedhee dhiisii jedhe sii dhiifamaa jedhe. Moo'icha barbaada loon garuu moo'icha hin arganne. Ameen jedhaa iyyaati. Inna gaama. Ameen jedhaa iyyaa kaati. Nami sa'aatii qabu sa'aatii yaallee sa'u sa'aataa ይጠይቅም ሰዓት ስላለ ጸሎት ያለ ሰው ሰዓት አለ ነመን ጋፋ ኢያ ሃሳ ወጅን inna gaama. Lola isamma addunyaan argumti lola mana keeti biish. Isa biyyi wal lolu kana kaameraa televizyinii agarsiisaa jira. Isa mana keeti namni dhufee waraabne ergaan dubbachaa jira. Isa wal lola kana namatu waraabee argaa jira. Sirrii miti jira. Isa mana keenya namni dhufee waraabee jiru hinka. Isa mana keeti waraabee kan sirraa kaasu kaameraan tokko Kiristoos biraa sii dhufeera. Jilbeenfadhaa sinii fannufaa. Maal taa'ite kun ergaadhaam jilbeenfadhuu qilleensa barichaan sirra dabarsaa. Kan koo baranaa du'uman jedhin kan kee baranaa jireenya sitti baay'ate rakkina naa jette tokko jettee rakkina argite lammaffaa irratti jireenya argita. Kadhannaa guyyaa rakkina